Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In salphanne hin banne salphina hamaa keessa gallee jirra waan ta'eef hundi keessanuu viidiyoo kana laayik godhaa. Takkaa takkitti akka addaatti salphannee hin beeknu, akka torbii kanaatti salphannee hin beeknu, akka guyyaarraatti salphannee hin beeknu. Lola hamaatu deemaa jira Dubaay Suudii jidduu. Waan kanarraa dubbanna. Ammas waan raajii torbii kana keessatti dhalate isiniif dubbanna. Waan raajii torbii kana keessa dhalate maali jechuun keessan hin oolu. Wanti raajiin dhalate kun nama heerume ji'a tokkotti dahuu jammare baay'ee argaa jirra jechuudha. Kunis waan haaraa ji'a kana keessa uumamedha. Bexaam ይገርማል, በጣም ያናዳል፣ በጣም ያሳዝናል። ላይክ ጎቹዳን ቪዲዮን ኩን eenyuun akka ta'e ቪዲዮ nama fayyinor ka gale jechuudha. ቪዲዮ nama dhugaadhaan namni miidiyaa kanarraa ቪዲዮ dhaben jiruudha. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Abdii Geetaachoo ቪዲዮ qabaachuun an hiriyaa koo keessaa namni an Abdii Geetaachootti fiduun jiruun ture. Abdii Geetaachoo ቪዲዮ qaba gaafa naan jettan hundi nama namni miidiyaa fayyadamu horiin ቪዲዮ qaba allaqe. Kanaan achi soba tokko hin barbaachisu sobdanii hareeda dhedheereffattanii surra dheereffattanii hin deemina. Hundi keessanuu ቪዲዮ nama biraa qabdu allaqe. An Abdiin Geetaachoo hiriyaa kooti jedhee hin dhoksu. Namni barbaadan miiseenjeraan dhuftanii na gaafattanii isinii erguu hin danda'a. ቪዲዮ ajaa'ibaa akkamitti dhiirri tokko nama sooshaal miidiyaa irratti beekamu ta'e ቪዲዮ qabaatan wanti dhiirraa miidiyaa irraa kun baay'ee gadda guddaa. Lammaffaa irratti masarata dhaabaadhaa kan gadda ji'a darbe heerumte har'a da'uudhaaf daayiparii wanta ta'een namni bitee eebbisuu jalqabe. Kunis waan raajii torbii kana keessa waan haaraadha jedhamee eegamu, waan nama dinqisiisuudha. Torbii dinqisiisoo jennee fudhanneerra jechuudha. የሳምንቱ ምርጥ ድንቅሲሶ ወይም ምርጥ አስቂኝ ተአምራዊ ነገሮች namni heerume dheengadda kan nuti baga gammadde masya keenya baga heerumte jenna. Har'a mucaan hammana ga'ee jira. Ajandaa godhattanii maseen deehuuf kaatti masyaa irratti dhaabaa qanaa sabboontuun Oromoodha. Lakkuu nuu da'i jabduu akka keetti jennaan nuuf da'i daddabali. Garuu wanti dhaamu barbaadu asirratti waa hima sarati irratti warra ajandaa godhattanii torbiitti akkamitti namni ulfaaha. Ji'atti namni ulfaaha. Ji'atti nu ulfoofne waggaadhumatti dehaa jirti isheen tartiibumatti. Kan jarri salgee wal godhatantu dheengadda malee kan jarri wal fuudhanii wal ulfeessan dheengaddaa miti. Isiniif haa galu afaan Oromoo yoo beektan ta'e. Masarata dhaabaa kanaa jechuun isin miidiyaa kanarratti har'a taraa gootanii itti muudii qabattan utuu hin taane jabduu intala Oromooti. Insha Allah gizee dhibba haa ulfooftu, gizee kuma haa ulfooftu, assafaata yajibal maknaata isirraa nuu bu'aa. Shamarran warri durbummaa qabne ittanu burkoon feesbuukii irraa bu'aa tokko Oromoof hin buufne masarata dhaabii kanaarraa nuuf bu'aa hamma ishii nuun geessanu. Isiin hayyoota keenya mana hidhaa jiranuuf sagalee ta'aa jirti. Halkanii guyyaa hayyoota keenyaaf iyyaa jirti. Namni kun yoo maaluu godhe irraa bareeda. Namni Oromoodhaaf dalaguu irraa bareeda. Isin inaaftonni ji'a tokkotti hadeessu kan caalaa bultumeedha. Dhugaadhaan ji'a shanitti deesse akka kan reettiitti. Sana haasoftaniitu akka nama ji'a tokkotti ulfaayetti fudhattanii miidiyaarra deemtanii masiikoo gurbichi maagneettii qabaa nama akkanaa barbaada nama ji'a ji'atti nu horsiisu dulloomne jirra maaloodha jettanii miidiyaarra fiiskaa jirtu. Warra amma shamarran akkana waan akkana haasa'u shamarran waggaa 32ti. Waggaa 3-4 qabna guyyaa dahumsa keenya. Jabaatee gurbaan akka gurbaa masarata dhaabaa kanaa fuudhee kun nu fuudhee nurraa haa horsiisu waggaa 4 keessa yoo ilmoo 5 deenye warra ilmoo dahu hawwii qabu jechuudha. Eera bonnaatish zimmi balu linuuribbat viidiyoo yasarraa nu jettee balaa buufta gaafa aartee jechuudha. Lafti siin maree Abdii Geetaachoo viidiyoo qaba jedhanii sitti mana kurrifattee waan jettu sirkaa bada. Achumaan an Abdii Geetaachoo viidiyoo qaba jedhee amanuu dide namni natti erge lakkii bu Abdii Geetaachoo miti jedheen ijan qabadhe amanuu dadhabe. Isuma jedhanii natti ergan lakkii isaa miti. Nama meeqaan wal fixe sababa Abdii Geetaachoo viidiyoo Abdii Geetaachoo natti hin erginaa hin barbaadu an jedhee san nama danuudhaan bulook wal godhe. Bulook godhee nama meeqa isin inaaffaadha. Sababa kanaaf viidiyoo isaa natti ergaa jirtu yookiin shooppii morma irra keessan malee isaa miti jedhee taniin aare. Tanaa darbu. Takota simmeeti takota. Oh my God.
min maalatnaa minim kun qinaatii irraa dhufa abdii geetaachoo irraa hin buutan immoo hin buutan warri waan kana fuutanii amma gadi baasuudha jettan tokkoon kee miidiyaa irra baasina argi sababa siyaasaatiin yoo adda taate sababa maaliitiin viidiyoo sana gadi baafnaan hundi keeyyuu wal arguudhaaf teenyan isiniin jedhe kanaafu maali yoo jettan hundi keessanuu viidiyoo sana laaluu yoo barbaadan annan gadhiisa gidi tokko immoo gadhiisina godha alan aar miisenjeraan haay jedhaa warri yuutuubii kana hordoftan miisenjeraan haay naan jedhaati viidiyoo ajaa'ibaa kana ilaalaa viidiyoon kun viidiyoo daqiiqaa 3tiif sekondii 40 wayiiti waan ta'eef hundi keessanuu ilaaluu qabdu shamarranis dhiirris barumsa guddaas ni ta'a akka namni hariinuu nama nagaa of keessu abdushee malee namni nagaa miidiyaa kanarra akka hin jirre isiniif gala jechuudha namni nagaa miidiyaa kanarraa abdushee ofitti akka ta'e isiniif galuu qaba namni waggaa meeqa miidiyaa fayyadame hanga yoonaatti viidiyoo isaas ta'ee isaa qulla maal jedhu amma yoona hin bahin of ta'ee of eeggatee seeftii isaa eeggatee waa tokko shamarranii wajjiniin tashila xallaxee maal hin jedhin abdushee qofa rabbu muriin isiniif dheeressu isin immoo nama akkanaa jabeeffadhaa singiliidha isaa jaarraa 21 keessa dhiira singilii argachuu jechuun umrii isaa rabbi nuuf dheeressu jettanii shamarran du'aa kadhachuudha qabdu waan ajaa'ibaati bar assafaa xayijii wal maknaaxaa dhiiftanii laayik gootanii abdushee keenya abbaa nagaa miskiinticha keenya kan waan dhugaa jiru lafa kaa'u jettanii na eebbisuu qabdu akkuma ilaaltanuu namni harii yeroo ilaaltanuu nama nagaa nama si'a miidiyaa kanarratti gaafa haasa'u gaafa maal jedhu nagaadha baqa namichi kun jettan kanaafuu viidiyoo kana laayik godhaati yoommoo asuma jalatti liinkii intanii barbaadan poostiidhuma viidiyoodhuma kana jalatti liinkii isaa isinii keenyaa seentanii yuutuubii irratti ilaaluu dandeessu viidiyoo kana namni ilaaluu barbaadan mee nuuf gadhiisedha mee namni viidiyoo abdii geetaachoo ilaaluu barbaannaa jettan maxxansaatii koomentii jalatti viidiyoon abdii geetaachoo nuuf gadhiifamuudha barreessaa egaa akkuma beektan hundi keessanuu waan ajaaseetanii eegaa jirtu viidiyoo abdii geetaachoo kan isiniin jedhaa jiru deemaa tiktook irrattis yuutuubii irrattis viidiyoo inni rakkattoota gargaaru viidiyoo inni hiyyeessaaf sagalee ta'u sana ilaala viidiyoon inni qabu sana dhugaa dubbachuudhaaf waan baalagee wayii isin viidiyoo gaafa jedha wama baalagee namni waa biraa hojjetu sinitti viidiyoo qaba gaafa isiniin jedhu du'imaatii peejii isaa jala galaa viidiyoo inni hiyyeessotaaf gaafa inni suuqii ijaarsiseentii godhu daawwadhaa viidiyoo inni tiktok irratti dheengadda waamicha godhaa jiru sana deema daawwadhaa kana viidiyoon isaa waa biraa seetanii viidiyoo gaafa jedhan wama waa isinitti fakkaata ummata rukutamaa abdii geetaachoo waan barbaade godhe hin galin dubaay achuma taa'ee achitti fuudhisi fuusifna yoo isii biyyaa jette shariyaan hanga 4 eeyyama waan ta'eef dubaayin taa'e inaaftonni suudii keessaa siliqimsuudhaaf hudduu hodhanna jedhaa jiran tarkaanfii irratti fudhannee sirraa dhowwuu qabnaa galatoomaa laayik godhaati viidiyoo kana laala